هيا هيا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقين نجيان دفتني شيء. بقين نجيان دفتني. قاتل خنا راكون كنا قولي. إيه موجة. الله. أما ويادا أما ويادا أما أنت ويادا. وعليكم السلام. دفع جاو أرى ساعة دقيقة خودشان درسيتين سنة سلاسة ساعة أفوري في چنار رقمنا ساعة تروده دقيقة خودشان بوده چودا يادا لما خيساني سؤلناك إتي أفيرا درسي حروفا في قرانا هاري قلو ديمنا مرسا لما فا قلو يانا تنافود يادا أبوش كمال أيو جابر بغانا جيان ديبتن إسنيس ما شاء الله بغانا جيان ديبتني بغانا جيان دفتن غاو نيغان كسو أنكا نمني ولد ديبو ويوال إسنين چاكسيسا تربفا اقرأ خيا تكاتن جامتو بكا جرتني القرآن اقرأ خيا ورتل القرآن اثبت بصوتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطفتوتا خيرنا خبجمتوتا ورين سجنتا قرانا كمي قرار جتو ورين وطفتا سلامني خيرنا أوان بكا جرتنيتي اسن هاجو أيو جابر وذا ندو كستايي إن شاء الله ولي بكا فتنا كميتي قرانا جتو تن أرى كبني دياني تجرى درسي تينا تنتبرت خيستي ببجيفتو قبابدو كوبي عربا سدي فتا إسرافي دوما أكاتا فيدم إسي لالي لبرسيني يوم لالي كسين سجنتا إدعان تقيستي وإي سكناتي لالي جيجولان بالم وريسيني أدوون كينيا نيادي تم إيقاسك إسانو جيسيني خاناو جيسيني دبجيفتو كوبي عربا قبابتو تن سدفا تن دوما جامتو عرباك تن كوبي عربا وفكاتو تكو تن كوبيلي متى ببت اقرأ خيا ورتل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن خبجمتوتا ورين سجنتا قرآن أكمتي قرانا جتو ورين هرتوفتن سجنتا منزراتيان فدقاو أكمي قرانا جتو منزراتيان فدقاو أنكو بيسي سنيك بيسو أنا أسماعيل لشوتي سجنتا وني تورتي غاري. وعليكم السلام جاتا لم يمرد سجنتا درسي ودتك فارتي أكا ولد لابني التبانتي الرأ سجنتا
sagantaa nama jaballaachuu rakkaaddaan saarraa. Egaa tokko dansasaa baruu nama na bilbiluun fedhu natti bilbilinaa obboleeyyan kii warri feesbuukaan na bilbilinaa akkaataa barbaachisa isii nama na bilbiluun fedhu nama biyya darsii natti bilbilinaa sagantaan adda waan jedhamu qubee an jalqabaa qubee dubbachiistuu fi qubee dubbifamtuu addaan baasanii beeku. Qubeen dubbifamtuu qubee sagalee mataa isaanii hin qabne guutaan qubeen dubbachiiftuu kan sagalee mataa isii qabdu akkasumatti qubeelee sagalee mataa isii hin qabnetti ida'amuudhaan sagalee akka kanaan biqiltoota akka ciqastaniif hin deema. Biqiltoota akka ciqastaniif hin deema. Biqiltoota haareetti aanuun ni ibsa. Yookaan dubbifamtoota booda akkasumatti ammas dubbifamtoota gama gubbaa warri amma dhuftan baga nagaan dhuftanii seenaa gara jalaatiin argamuudhaan dubbifamtoota sagalee hannisiisti. Faayidaan qubee dubbachiiftuu inni guddaan qubee fi qubee walitti ida'anii sagalee godhuuf sagalee fi sagalee walitti ida'anii jecha godhuuf jechaa fi jecha walitti ida'anii hima ijaaruuf beeziirra guddate qol beeziin xiqqeessa. Barreeffamaatiin dabarsachuudhaaf qubeen dubbachiiftuu jiraachuu dirqama. Kanaafuu barreeffama Arabaatis dubbisuudhaaf sagalee nama sirrii dansa. Qubee Arabaatii yoo sirriin taane akkaataa niin kabalaa qabu. isii beekuun dirqama ta'a. Barreeffama Arabaa keessatti dubbachiistuun bakka lamatti hanqoodamu hogguu ta'u isaanis dubbachiiftuu gabaabtuu fi dubbachiiftuu dheertuu jedhamuudhaan beekama. Bilbila yoo naa bilbiltan sagantaa buufata boodaayyee obboleeyyan kiyyaa kan ilaalaa kabajamoo. Oguu darsii sagantaan egaa miseejii koomentii ilaalu koomentii ilaalu warri salaamtaa jiruuf deebisaa isinumaan na jalaa deebisaa oguun darsii fixe booda namni yaada qabdan gaafsii qabdan immoo lakkoofsa keenya qabdanii bilbiltanii na gaaftan ammaani gara jalaatti barreessuudhaan kan fayyadamu yogguu ta'u isaanis dubbachiiftuu qubee Arabaa gabaabduu jedhamuudhaan hayyaamaman fataa daqiiqaa kisraa fi diidamin nu ofeekka darsii teenyaatti akka katabbii darsii teenyaatti daqiiqaa diidamin nu ofeekka. Kanaafuu inshaallah hanqana seenuutiin har'a duwwaan seenee isee hunda dabarsaa ooluun na dabbartee jirtii har'aan tana duratti hin seenamtee maashaallah hanqasuun nama keessan ol naqaddaa. Dubbachiiftuun kisraa Abbush Kamaal warri lakkoofsa kiyya ol barreessaaf Abbush Kamaali lakkoofsa kiyya barreessaaf. Akkasuma sadaffaan dubbachiiftuu dhummaa jedhamtuu tan qubee Arabaa waaw fakkaattu xiqqoo tan qubeelee mataa gubbatti barreeffamtu hogguu ta'an sagaleen isaan nuuf kennan sagalee dubbachiiftuu qubee A, I fi U hogguu ta'u fataa kan jennuun sagalee dubbachiiftuu A, kisraa kan jennuun deeqaa diidam guutuun eegu deeqaa diidam guutuun eegu daqiiqaa lama booda darsiin ni eegala deeqaa lama booda ni eegala inshaallah hashir godhaa hiriyoota keessaniin baay'ee tokko gootanis hin baay'ee godhaa har'a darsiin haariyaa inshaallah warri amma duratti isin dabartee akka wali isin hin dabarree amma irraa eegalaatii qalbii takkaan hordofaa jiraatu durarratti dubbachiiftuu gabaabduu qubee Arabaa kan fataa jennuun ilaalla. Barreeffama qubee Arabaa keessatti sararri xiqqaan dalgeen qubeelee Arabaa 28 san mataa gubbatti yoo barreeffamee agarre qubee sanii wajjin sagalee dubbachiiftuu gabaabduu A jedhamtuutu wajji jiraa hubachuun dirqama ta'a. Kana jechuun dubbifamtoonni qubee Arabaa kan fataa mataa gubbaarraa qaban sagaleen isaan nuuf kennan sagalee gabaabduu tan dubbachiiftuun A gara duubaatiin jirtu ta'uu hubachuudha qabna. Mee fakkeenyaan haa laallu. Akkaataan qubee tana itti dubbisnu alif fataa A, ba fataa La 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 la. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بليان كي يا إسلام إيران لا تكا قدان فاطمة أبا عبد القادر كيف أهلي كيف جنان طيب جيني بيتيني طيب جين أفانا ماراتين جين طيب جين سيتي من اللي طيب الشيء جين من اللي طيب فاطمة بغنا جاي نفتي نمني براتيس وري سلام تايتن سلام تاول جلادي سامة خلتي دان درسي الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنو سيني نينجا سينكوا أنا جامتي أيه درسي تانيا تاران تنا كوبي أكو بري فمني كبار جروتي كوبي أفانا ربا خيسا دبوتشيف تولال كوبي أفانا ربا جيدمي سديت الله لي جرا harfi lama tani lalini jira harfi lama tirana kun gamana bi gamana kalari jira fanu wabashu jira ye gamana to kuto dinsa arabi toshi kanatoni ifamuti abodan tasati matuna garara isin anar kuraja qabatina dersi oto kuraja qabada gafa nalalu qabdanjes nalaltani gafa dersi lalu qabdanjes dersi lalta mashallah ayye ega afan tokko akuman خليه سكنتا خليه خيستي واي كوبي أفان ورمورتي دبدتي أفان توكو نمني توكو أفاني بيخجي شولاف لقيو تكا وافر ولاغا أفر الرئيسان جي وافر كيسا وافرين ولاغا أفاني نمني توكو أفاني بيخجي شولاف ولاغا أفر قوتة شوكبا ولاغا أفرين تكفا حاسو دبتشو afaan silaanii beeka jaamusan dubbachuu sirriitti lammaffaa waan namni biraa dubbate dhageeffatee hubachuu waan namni biraatti dubbate dhageeffatee hubachuu lama qabxii sadaffaa barreeffama namni barreesseef sirrii dubbisuu qabxiin afraffaa yaada isaa dabarsachuudhaaf barreeffama sirrii barreessuu kanaafuu seera barreeffamaa keessaa akkuma beekamutti namni kun akkaataa itti yaada isaa waliin dabarsatu keessaa qooda lama bakka lama qoonnaa afaan hajenne bakka afurii ulaagaa afur goone afreen lama xixiqqoon takka kan haasawaan yookaan sagaleen afaanii fi gurraan habbaan lama kan afaanii fi gurraan walqunnamtii afaanii fi gurraati kunis dubbachuu fi dhageeffachuudha lama immoo qunnamtii ijaa fi harkaati walqunnamtii ijaa fi harkaati lama tan harkaa barreeffama barreessuu guutaatu tan ijaa dubbisuu jaamti egaa ulaagaa afreen bakka lamatti guuqoonnee tan barruutii fi tan haasawaati kanaafuu ulaagaa barruu keessaa arra seenuuf deemna taarabii tan afaan oromoo eedalaallee jirra qubee irratti amma immoo qubee afaan arabaa laallee jirraa eega laallee booda har'a dubbachiiftuu laal egaa dubbachiiftuu barreeffama keessatti dubbachiiftuun tokko wanni barbaachisuuf dhaamsa wahii dabarsuudhaaf akkaataa namni dhaamsa isaa ittiin dabarsu tokko loqoda isaa akkatti haasa'u barreeffamni akka loqoda isaatti akka isa ajajuuf dubbachiiftuun barbaachisaadha. Egaa harfii arabaa 28 qubeen afaan oromoo akka jennetti takkaa qubeen ingiliffaa bisigisi jaataati. Guututti 5 dubbachiiftuun afaan oromoo taniif dandeesse 5 qubee booraa keessaa.
qubee arabaa keessaa dubbachiiftuu fi dubbifamaan qubee 28 keessaa qubeen 28 mataansii dubbachiiftuu ni qabdi. Mataansii dubbachiiftuu ni qabdi. Egaa jalqaba irratti qubee afaan arabaa irratti harfii alif irraa ilaan qayaatti tartiibaan hankaa'een yoo gabatee ni qabdanii wanni gabatee na barbaachisu hin jiru ammaan tan. Harfiin alif dubbachiiftuudha. Jalqaba irra jirtu harfii 28 keessaa harfiin alif dubbachiiftuudha. Gaafa bakkasii geenye bal'inaan laala amma maquma dubbadheetiin adda ba'a. Harfiin waaw dubbachiiftuudha. Harfii waaw tan 27ffaa dubbachiiftuudha. Qubee dubbachiiftuuti. Harfii dubbachiiftuuti. Harfiin dubbachiiftuu tan qubee arabaa keessa jirtu tan xumuraa harfii yaati. Harfiin sadeen tun bikka tamitti dubbachiiftuu taate akkamitti taati gaafa bakkasii geenye laalla amma maqumaan tuqee bira dabra. Egaa dubbachiiftuun arabaa tan qubee keessa jirtu alif waawii fi yaaguu ta'u dubbachiiftuun bu'uuraa dubbachiiftuun qubee arabaa keessaa tan bu'uuraa tan qubee 28 ala jirtu. Qubee 28 ala jirtu. Kana jechuun ammallee dubbachiiftuun bakka lama qoodamti. Dubbachiiftuun harfii arabaa nuun dubbachiiftuu keessa hin jiru Sumayyaa Amaan. Nuun dubbachiiftuu keessa hin jirtu. Alif waa'ee fi yaa qofa qubee dubbachiiftu. Qubeen 28 ala dubbachiiftuun jirti. Egaa dubbachiiftuun arabaa kan qubee ala jirtu sadii. Dubbachiiftuu gabaabduu fi dheertuudha jennee dabaasna. Dubbachiiftuun gabaabduu ta'e jennu dhiifama shabaan zabbate. Shabaatu na darbee dhiifama. Ayyee dubbachiiftuun qubee arabaa tan gabaabduu fi dheertuu jira jenneeti. Gabaabduu fi dheertuu jira dubbachiiftuun qubee arabaa. Egaa qubeen arabaa dubbachiiftuu akkuma asli tolee jira asli tolee jira maashaallah. Ayyee dubbachiiftuun qubee arabaa tan qubee ala jirtu sadii jalqaba irratti dubbachiiftuu gabaabduu jenneeti fudhanna. Dubbachiiftuu dheertuun ni jirti bakkasii ilaal. Amma jalqaba irratti dubbachiiftuu qubee arabaa sadii. Qubeen arabaa dubbachiiftuun sadeen san maqaan akkaataa naannawatti yaamanii maqaa san himaa. Eegaa akka ijaan amma booda achi laaltan nan laaltan. Gamana laaltan. Egaa qubeen arabaa dubbachiiftuu if dandeesse tan dubbachiiftuu if dandeesse tan qubee ala jirtu dubbachiiftuu if dandeesse tan qubee 28 ala jirtu qabdi. Tan qubee 28 ala jirtu qabdi. Dubbachiiftuun sadeen tun dubbachiiftuu gabaabduu jennaan akkaataa yaamama maqaa isaanii takka harfii yookaan dubbachiiftuu gabaabduu qubee arabaa fataa jennaan. Dubbachiiftuu gabaabduu qubee arabaa fataa jennaan. Fataa yookaan akka naannoo biraatti nasbaa. Arraan tana dubbiin tanuma baasaatiira. Dubbiin jiduuf deemti ammoo didaa oltu sanii hin dhiisu. Diduu feeti akka feetee didaa oltu sanii hin dhiisu. Sagantaa takka waan takka giseen eegale dhiisuu hin beeku. Ilaanqaan galmaan gahu. Ayyee ni gartan.
obboleeyyan ni agartanii dubbachiiftuun qubee arabaa sadii dubbachiiftuun qubee arabaa sadii fataa yookaan nasbaa jennaan fataa yookaan nasbaa naannoo tokko tokkotti nasbaa jedhanii yaamanii naannoo tokko tokkotti nasbaa fataa jennii yaamnaa yookaan naannoo tokko tokkotti nasbaa jedhaniini sarara dalgee kana kisraa yookaan kibdaa sarara xiqqaa dalgee kana dummaa yookaan ruffaa jedhaniin dummaa yookaan ruffaa harfii waaw fakkaatti kana fakkaatti akkaataan isiuma laalle waan akka taatee laalle egaa dubbachiiftuun qubee arabaa tambuuraa sadii gabaabduudha jennaan gabaabduun sanuu akkuma agartanitti dubbachiiftuu takkaffaa fataa yookaan nasbaa jennaan hin barreessine asirratti nasbaa fataa yookaan nasbaa jennaanii sarara dalgee wanni kun bakka qubee bakka buutuu inshaalla ni ilaalla fataa sarara dalgee xiqqaa kana kisraa yookaan kibdaa sarara xiqqaa dalgee kana dummaa yookaan ruffaa kajaaniin harfii waaw fakkaattii xiqqishootana egaa qubeelee tana hogguu laallu qubeeleen tun sagalee qubee laatiin yookaan qubee afaan oromootti jijjiiraa deemnaan jeema dura kan isimitti amma booda harfii arabaa barreeffamasii harfii afaan oromooti yookaan qubee afaan oromooti wajjin wal cinaa qabaa akkasinii galu deemnaan jee ayyee egaa harfiin fataa jennuun tan sarara xiqqaa kana fakkaattu sarara xiqqaa kana sagaleen dubbachiistuu isiin nu kennitu irraan deebi'a harfii yookaan qubeen arabaa dubbachiiftuun qubee arabaa gabaabduun sadeen fataa kisraa fi dummaa jennaan fataa yookaan nasbaa kisraa yookaan kibdaa dummaa yookaan ruffaa jennaan irraan deebi'a dubbachiiftuu qubee arabaa gabaabduu sadeen fataa yookaan nasbaa sarara xiqqaa dalgeedha kisraa yookaan kibdaa sarara xiqqaa dalgee jalaa sarara gurraacha cuquliisa jalaan jiru kan sadaffaa dummaa yookaan ruffaa harfii waaw fakkaattii xiqqoo isiiti gubbaan jirti sagaleen isaan nu kennan sagaleen fataa fi kisraa fi dummaa nu kennan dubbachiiftuun arabaa fataan sagalee dubbachiiftuu qubee afaan oromoo a nu kenniti qalbiin hordofaa bagana gaan dhufte fuu qalbiin hordofaa yoo qalbiin hordoftan akka amma dura baxbax jettanii deebisaa wallaaltanii dheefa kuttanii taatan ayyee amma dura warri fatanaa dheessitan waan gizeen qaraasisu gurra gara qaawuu fi gurra qaawuun hordofaa turtanii jecha dheefa kuttan isiniin beeka dur takka hogguu fatanaan nu jabaatte bar garaa nu dhukkuba jenneeti hayyama kadhannaar hogguu na xanneen eegaa kun malaatu isinirra kutee abshir ammallee waniin isiniin jedhu namni qalbiin na hordofee nam tokko haa ta'u nam lama haa ta'u nama 100 haa ta'u ani kafede dhiisuu laaluu raajaan qabu obboleeyyan kiyya namni as gubbatti maarree kee miliyoonni akka namni humni akkana maarree laalee raajaan qabu waniin raajaa qabu nama yeroo isaa bilaash firraan gubne kan taa'ee hordofuun eegarraan oliin qalbii qabatu qalamaa fi dabtara qopheeffatee irra barreeffatee sirriin na hordofee bakka tiyyanii bu'ajee kan iyyaatu ammaan nama 5 nama 7 dhibbarraa dhibbatti
afur sadii nama 10 dhibbarraa dhibbattiin abdii irraa qaba. Warra fatanaa reefuun tanaa qabxii isaanii 20 irraa 25 fide, 20 irraa 24 fide, 20 irraa ilaanqa warra 20 irraa 20 fideetti, 25 irraa ilaanqa warra 20 fideetti dhibbarraa dhibbattiin bakka tiini bu'aan jee yaada. Kaan warri ilaanqa 10 fide, inshaallah yoo xiyyeeffannaa itti kannitan nis fooyyeffattanii bakka tiyya ni dheeyxan ni geessan jeeti yaada. Warri sanii alaa warri qabxii 9 gaffide akka takkaa jira. Tokko kan hujii irra dabartee yerootti maareedha. Viidiyoodha kun isin duraan deemu. Saafetanii hordofuu ni dandeessan. Ammoo hogguu hordoftan yeroo teessan bilaash firaan gubina obboleeyyan kiyya. Kan dhiiraa kan dhalaa. Warri asirra teessanii darsii anasii lallabaa andantaan qabu. Ni lallabaa isin booda viidiyoon ni taarakoon qabu. Nama amata dhibbaa yoo taa'e hanqa Facebook ni jiru irraa harkatee ni deema. Hanqa YouTube ni jirus. Kanaafuu bilaash yeroo teessaniin gubinaa. Ani dantaan qabu. Namni na biran jirees akka maraataatti haasawee fi xiyyaaf ittiin gammadaa rakkoon qabu. Yeroo teessan dalagatti hin jirtanii. Waan biraatti hin jirtanii. Kanaafuu wanni niin jedhu waan inni isinii himu qalbiin hordofaa. Barreeffama harkaan barreessaa qalbiin hordofaa obboleeyyan kiyya. Ayyee amma booda dhaamsa akkanaa wili ittiin deebi'u an sagantaatiyyaan itti fufa. Ayyee egaa wanni niin jee inshaallah rabbi isiniif haa laaffisu. Yoo xiyyeeffannaatti kannitan man jadda wajada namni laffee waan laffeef sannuma harkata. Kanaafuu abdiin kutatina. Ayyee qubeen arabaa dubbachiiftuun qubeen dubbachiiftuu arabaa bakka lama qoonne dubbachiiftuu gabaabduu fi dubbachiiftuu dheertuun. Dubbachiiftuun gabaabduun tan bu'uuraati. Dubbachiiftuu dheertuunis akkaataa itti dheerattu bekasii keenya ilaalla. Dubbachiiftuun qubee afaan Oromoo 5 jennee A, I fi Uudhaa fi O fi U hafe. Lameen sanillee ni qabdi qubeen arabaa ni ilaalla bakkasitti. Amma immoo dubbachiiftuun arabaa tan bu'uuraa 3 fataa taakka yookaan nasbaata jennuun. Kisraa yookaan kibdaata jennuun. Dummaa yookaan ruffaata jennuun isaan 3 kanaatu qubee bu'uuraati. Dubbachiiftuu bu'uuraati. Egaa kitaaba aliifaa irratti irreedduun keenya akkitti baranne namaatu irraa nuujaa. Alifa taa'aa, baafa taabbaa yookaan alifa taa'aa, alif kisraa'ii, alif dummaa'uu aayuu maali seerrisi? Maaliif fataa oguu jennu hiikkaa ni qabdi moo hin qabdu? Fataan tun maali dubbachiiftu moo dubbifamaa? Yaaddanii beeytanii? Ilaa hanqa ammaa barsiisonni barsiisu abbaan fedhe namni amma barsiisuu isaatee haduris barsiisus dubbachiiftuutti hin beeku. Fataa kisraatummaa tana dubbachiiftuu afaan arabaatti hin beeku. Maaliif akkasitti hin beekne? Wanni inni akkitti qare akkuma barsiisaa namni sheeka isarraa itti hime sanitti dhagee gaggeessu jira malee seeraa miti. Seeran beeku. Kanaafuu wanni niin waan kana itti xiyyeeffadhaa isiniin jedhuuf seeraan isin barsiisuu jira. Yoo seera kana sirriin hordoftan quraana osoo nam tokko siirran baanee fi teetiif irra baatta. Yoo qalbiin hordofte yoo akkaanani waaniin ani jedhu sirriin hordofte dhibbarraa dhibbatti abbaan fedhe bikka fedhe yoo banee qara isiin jee shakkii takkaan malee dhibbarraa dhibba qaraataaf. Yoo ammoo shakkii qabaattee takkaa qalbiidhaan hin hordofne cinaa ifii teetiif kaasatteeti warri parsantii 50 hordofee 50 akka jedhu hanqa danda'u ni kaasataa hanqa kaan namaarra baaf. Ammoo inshaallah namni qalbiidhaan hordofe abbaan fedhe irra boof ifiisaatiif irra baatee ifiisaatiif ifirra baasa. Hayyee hara darsii deemnaa waniin irra deddeebi'ee dubbii tana dubbadhuuf waan ammaa achi seenuutu haalaan barbaachisaadha. Kana jechuun seera quraana itti qaraan tajwiida jechuudha. Tajwiidni harfiidhaas ni qabaa irra guddaa
seerri isaa dubbachiiftuu irraa eegala. Anilleen akkanatti dubbachiiftuudha maaree hin qara abbaan fedhe hin qaraasisne hiis hin qaraasu wulillee hin jiru. Maaliif kan wanti tun waan inni fi xiyyaaf itti rakkadhee qoradhee maaliif akkana taajee xinxilee baase kuni falaasama kiyya malee kuni kan kitaaba irra barreeffamee afaan maareetiin jiru miti. Kan biraallee ammallee dabalata qubee afaan Oromoo ulaagaa afreen warri kalee hordoftan. Ulaagaan afreen dubbachiiftuu itti laalle hidhiin banaa taate ilkeen banaa jedha. Abbaan fedhe piroofeesarri namni afaan Oromootiin piroofeesaraan eebbifame waan kana hin beeku. Abbaa feetan gaafadhaa. Abbaan fedhe hin beeku. Kana waaniin aniti amata 5 hunda jala lafee qoradhee baasee qubeen afaan Oromoo kan hin barsiisu jirus ammallee abbaan fedhe qubee afaan Oromoo niin beeka jee dubbifaa fi kana beeka malee seera nam tokko hin beeku. Kana ana jee hordofuu qaba inshaallah. Egaa qalbiin hordofaa qubeen Arabaa dubbachiiftuun fataa jenneen. Qubee dubbachiiftuu gabaabduu sadeen keessaa takka fataa yookaan nasbaa tattaantu kisraa yookaan kibdaa kan sadaffaa dummaa yookaan ruffaa akkaataan isaanii waan isaan fakkaatan sarara dalgee gubbaan bare as gubbaa jiru sarara dalgee gama jalaa jiru sarara harfii waaw tafakkaattu jechuudha. Egaa qubeen dubbachiiftuun Arabaa gabaabduun sadeen laallee fataa tajennuun sagalee qubee afaan Oromoo a tajennuun nu kanniti. Fataa tajennuun yookaan nasbaa tajennuun sagalee dubbachiiftuu qubee afaan Oromoo a nu kanniti. Kisraa yookaan kibdaa tajennuun sagalee dubbachiiftuu qubee afaan Oromoo i nu kanniti. Kisraa yookaan kibdaa tajennuun sagalee qubee afaan Oromoo dubbachiiftuu qubee afaan Oromoo i nu kanniti. Hayyee lama laalle. Dubbachiiftuun Arabaa dummaa yookaan ruffaa tajennuun tun sagalee qubee afaan Oromoo dubbachiiftuu uu nu kanniti. Gabaabduudha. Aan gabaabduudha. In gabaabduudha. Uun gabaabduudha. Dubbachiiftuun afaan Oromoo aan akka Arabaatti maal taati? Fataa taati. Dubbachiiftuun afaan Oromoo gabaabduun i akka Arabaatti dubbachiiftuu kisraa taati. Kisraadha. Kisraatu sagalee ii nu kanna. Fataan sagalee aan nu kanniti. Dummaan ammoo sagalee uun nu kanniti. Hayyee ifa. Isinii galee jira yoo isinii galee lakkoofsa takka. Arrarraa eegalee ammaas hirmaannaa ta'e saniinii wajjiin deemu. Isinii galee jira. Isinii galee jira. Waniin ijoo isinii galee yoo isinii galee jira lakkoofsa takka takka naa barreessaa. Fataan dubbachiiftuun Arabaa fataa kisraa dummaa yookaan nasbaa kibdaa fi ruffaadha. Dubbachiiftuun gabaabduun qubee afaan Arabaa sadeen tabuuraati. Ta qubee 28 alaati. Fataa kisraa dummaa yookaan nasbaa kibdaa fi ruffaa jennaan. Sagaleen isiin nu kannitu qubee afaan Oromootiin waliin madaalaa deemna. Fataan yookaan nasbaan dubbachiiftuu sagalee dubbachiiftuu a taatii gabaabduu a jennaan. Sagaleen isiin nu kannitu. Kisraa yookaan kibdaan sagaleen isiin nu kannitu dubbachiiftuu afaan Oromoo i nu kanniti. Ruffaa yookaan dummaan sagaleen isiin nu kannitu dubbachiiftuu gabaabduu afaan Oromoo u nu kanniti. Yoo isin galee lakkoofsa takka takka. Warri galee takka takka. Warri isinii galee lakkoofsa takka takka. Hayyee. Maashaallah. Maashaallah. Walii kaniin arra qaraayise. Walii galuu qabna. Wanti yoo dheerattee ulfaachuun mala akka daddafnee qabannu. Kan harf darsiin arra qaraayise borumsa irraan deebi'u. Walii agallu. Kanarra walii gallaami. Darsiin arra qaraayise borumsa irraan deebi'u dhibbarraa dhibbatti qalbii naanna jala deemaa viidiyoo waan taa'u jecha viidiyoo laaltan inshaallah. Hayyee maashaallah. Umurayyaan akkasiin gallee. Hayyee umurayyaan akkasii galu takkaan irra si deebi'a. Namni biraatti yoo jiraate. Maashaallah. Umurayyaan bakka hayyee ati aayilii sirra kute beeyte
kanuma sii galee jiru ammaas tattiyaan tokkoffaan bee guutu fide jetteetiin mala kana kabaasatte feenaati ati torba maa katabda hay qottoon maali feenaati qottoo eenyuun adda falasuu deemta hagaleef lakkoofsa takka takka kan galiiniif lama lamaan jee torba isaa fide feenaati wayituunis baasaa bar addana fotteessuu deemta qoraan na seete ay kudha sadii diidami shan diidamirraa kudha sadii afur fiddeeti du'aa godhattee afurtii taate hayyee irraan deebi'aa amma booda ittiin deebi'u qubeen arabaa dubbachiiftuu if dandeesse sadii qabdii dubbachiiftuu sadeen sanuu gabaabduu jennaan qubee 28 ala isaan san akkitti yaamnu fataa maqaa isaanii ilaalla bakka bu'aasii itti dhiisneetuma maqaa asxaa yookaan bakka bu'aa sagalee gabatee kana isinii agartan isiniifin baasa homaa rakkoon qabu waniin asi qaraayisu isiniifin baasaa achirraa laallachaa deemta bulii dubbachiiftuu gabaabduu qubee arabaati jedhamata dureen maqaa dubbachiiftuu asxaa yookaan mallattoo yookaan bakka bu'aa kana sagaleen isaan nuu kannan akka qubee afaan oromootti gamanaan jirti hayyee sadeen takkaffaa fataa jennaan dubbachiisuu gabaabduu qubee afaan oromoo afaan arabaa takkaffaan fataa yookaan nasbaa jennaan maqaa bikit warri nasba beekus nasbatti akka qabataniif warri fata beekus fatatti akka qabataniif lachuun jira lammaffaa kisraa yookaan kibdaa warri kisra beekus kisra qabaddaa warri kibda beekus kibda qabattan kan sadaffaa dummaa yookaan ruffaa warri dumma beeytanis dumma qabaddaa warri ruffa beeytanis ruffa qabattan hayyee bakka bu'aan fataa bakka bu'aan asxaan yookaan bakka bu'oon fataa jennuuniin barreeffama keessatti maqaan sii fataadhaa bakka bu'aan sii maali sarara xiqqaa kana gubbaa cuquliisa kana gubbaan jirti cuquliisa gama gubbaatiin jirti hayyee kisraan maqaan sii kisraadha yookaan kibdaadha bakka bu'aan sii yookaan asxaan sii sarara dalgee xiqqaa kana kan cuquliisa jalaan jiru cuquliisni kun maal bakka bu'aan ilaalla hayyee ammas maqaan dubbachiiftuu qubee arabaa tan dummaa yookaan ruffaa jennuun bakka bu'aan yookaan asxaan isii barreeffama keessatti waaw harfii waaw fakkaatti wanti tun waaw fakkaatti xiqqoodha sarara cuquliisa kana gubbaan jirti haaya amma ifa ta'u jiraansa waaniin ani isiniin ja'u qofa hordofaa namni waan hin taane barreessita waan kana alaa waaniin ani hin jenne namni barreessitan waaniin bakka nuti hin geenye horii barreessitan guyyaa tokko wallaalaaniin jaa guyyaa lama dagatameetiin jaa guyyaa sadaffaa akka darsii tana hin hordofne peejii keessaa bulookiin godha baaniin godha waliigallaa nama amala kiyyeemeetiin jira waaniin an barsiisu jiru qofa irratti gaaffii qeebalaa gaaffiin sanuu xumura irratti yeroo kanneefi sanii ala namni koomentii irratti waan biraa waan nuti hin geenye maareen barreesse jiru guyyaa duraa barreessu maa rakkoon qabu maqaa fi hundanii ilaala koomentii boodarra giseen darsiifite warri guyyaa duraa ka barreessu maa rakkoon qabu guyyaa lammaffaa itti deebi'ee dhaamsa kana dubbadhee itti deebi'ee dogongoreetiin jaa sadaffaa yoo waan akkasii namni san kan barreessu ta'e jeequmsaaf deemaa peejii gaaddisa islaamaa keessaa hin baangoon akka barreessuus hin dandeenye akka sagantaa sin agarree akka seenuus hin dandeenye waliigallaa sagantaa gaaddisni islaamaa baasu takkallee ilaa umrii isaatti indaayireektii illee akka arguu hin dandeenyeen isa godha kanaafuu waan hin taane darsiin barsiisu jiru qofa hordofaa kana ala waan hin taane hin barreessinaa gaaffiyoon isin gaafadhee waan isin irra hirmaattan yoo jiraatte ni barreessitan kana ala kan shaddaa maddaa suqnaa maarree maarroo mittiqashoo magaalaa biraa nuu dhaabuu deemaa namni kun kanaafuu guyyaa tokkoof amma barreessitan dogongoraan barreessitanii umaa rakkoon qabu gudiitti hin deebinaa lamadoo itti deebitan isin duraa taate sadaffaa baan if godhuuf qopheessitee jirta
Kanaafuu darsiin tun ilaa umrii siin geessu yoo dhageeffachuu fi hordofuu feetellee namni waan akkanaa. Waniin jeef edallee gaaffiin osoon qubee barisu jiru waa'ee ciroo fi maarree gaalee nu qaraayisi maarree jaan. Kanaafuu eegas boodaan arge. Kanaafuu waan hin taane yeroo firraan gubinaa obboleeyyan qalbiin na hordofaa waniin hin jeefuuf kanaaf waan hin qaraayisu qofara xiyyeeffadhaa hordofaa. Egaa namni shaddaa fi maddaa beeku ni beeyta hanqaba akkasan geessu dhiisii beey nama hin jeeqina. Warri shaddaa maddaa fi walaa yoo feetan waan biraallee beeka. Kanaafuu warri beeytan ta'a yookaan deemaati waan biraa hordofa. Darsiin muhaadaraan ni jirti, wanni biraa adda addaa ni jirti. Warri asii barachuu fedhu warra hin beeku ni hin baradha jee itti xiyyeeffatee yeroo isaa gubee taa'u jiru. Abshirumaa bar aaree osoo hin jiin fuulduraaf akka irraa ibsirreessinuu jechuu qiyya. Egaa tanaaf hin jaabar nama farnoota fedhu anillee yerooti sa'aatan rafuun hin fedha. Tanaafuu yerooti ofirraa gubee waniin hin taa'ee fi sagantaa maal jee akkanatti jala taa'ee isin hojii bututuuf maali akka irraa fayyadamtaniif himi. Kanaafuu warri fayyadamuu fedhu inshaallah rabbii isin haa gargaaru, laaftutti isin haa galchuu, rabbii isin haa laaffisu, abdii isin kutatinaa inshaallah. Waniin kana jehuuf waanuma isin fayyaduuf. Hayyee ittiin fufa. Hayyee. Harfiin dubbachiiftuun qubee arabaa sadeen fataa yookaan nasbaa. Lammaffaan kisraa yookaan kibdaa. Sadaffaan dummaa yookaan ruffaa jennaan. Sadeen maqaa isaanii qabanne. Egaa barreeffama keessatti barruu arabaa keessatti aliif biraan aliif katabbiin fataan jirtu. Simboolii qabdi. Wanni hundinuu akka herreeni yookaan fiiziksiinis akkuma oguu foormulaa qabu kaalkuleeshin godhuuf foormulaa if danda'e qabutti barreeffamninis foormulaa qaba. Barreeffamni arabaatiis foormulaa qaba. Egaa sagaleen tun akkana foormulaa qaba. Foormulaan isaa fataa yookaan nasbaadhaaf bakka bu'aan isaa yookaan foormulaa isaa dalaguuf kaalkuleeshin isaa dalaguuf asxaa yookaan bakka bu'aan sarara dalgee xiqqaa kanaa cuquliisa gubbaan jira. Kisraa yookaan kibdaan sarara dalgee gubbaan akka fataa jirtu gama jalaatiin. Dummaan waan fakkaattii xiqqoo taatee dhufti jenna. Hayyee maqaa fi bakka bu'aa eega barree sagaleen isaan kannan laalla. Sagaleen isaan kannan tafataa sagaleen fataa bakka bu'aa tanaa dubbachiiftuu qubee afaan oromoo a nuuf kanniti akka qubee tanaatti a nuuf kanniti. Hayyee kisraa yookaan maqaan kisraa bakka bu'aan sii tanaa sagaleen isiin nu kannitu i hara gabaabaa nama foormulaa gabaabaa deemna. Fataan dubbachiiftuun arabaa sadeen takka fataa jedhamti yookaan nasbaa jennaani bakka bu'aan sii tan sagaleen fataan nu kannitu a jennaan. Hayyee umurayyaan si jechaa irra deebi'e kan biraatis tanaatan hedduu haa bilcheeffatu. Harfiin dubbachiiftuun arabaa lammaffaan kisraa yookaan kibdaa jennuun bakka bu'aan isii sarara dalgee xiqqaa gama jalaatiin jiru sagaleen isiin nu kannitu. Sagaleen isiin nu kannitu dubbachiiftuu afaan oromoo gabaabduu i jennuun i jennaan. Hayyee maqaan dubbachiiftuu qubee arabaa dubbachiiftuu arabaa tan sadaffaa dubbachiiftuun arabaa tan sadaffaa dummaa jennaan maqaan isii dummaa jennaan. Asxaan isii yookaan bakka bu'aan isii waa fakkaatti xiqqoodha. Cuquliisa gubbaa jirtiin ilaalla. Sagaleen dummaan nu kannitu yookaan ruffaan nu kannitu u dubbachiiftuu afaan oromoo gabaabduu u jennuun. Ifa dhibbarraa dhibbatti ifa. Egaa Waziir Muhammad Khaliifaa wanniniin amma maqumaa fi kana bichaa isiniif himeef fataa fi kisraan dhibbarraa dhibba wal fakkaatti bakka bu'aansaa.
amma asii achitti bakka bu'aan tun akkamitti akka taatuu fi waa hunda isii takka takka ilaalla. Xiyyeeffadhaan eegaa na hordofa. Hayyee harfiin fataa fi nasbaa maqaan gisee yaamnu garagara. Sagaleen isaan kananiis takkaffaa fi lammaffaa jechuudha. Sadaffaan ni beekama. Takkaffaa fi lammaffaan bakka bu'aan isaanii wal fakkaata. Sadaffaan ni beekama. Sagaleen isaan kanan a i uudha. A i uudha ni beekama. Ammoo fataa fi kisraan bakka bu'aan isaanii wal fakkaati. Wanni itti adda baasnuun qubeen dubbachiiftuun arabaa tan fataa jennuun ni agartan. Ammaan ibsa godhaa deemaa amma gargar isinii ni ba'a qalbiin hordofaa. Waziir feenaati jechuun humaa gaaffiin waziir gaafate gaaffiin silaa amma ibsuu deemumaa rakkoon qabu. Haa hordofu abshir feenaati jabaattee umiyyee maashaallah jabaattee. Dubbachiiftuun arabaa tan fataa jennuun bakka bu'aansaa sarara dalgee sarara xiqqaa akkattiin katabnu akkana katabna fataata jennuun akkana dalgee katabnu. Egaa wanni kun qubee feete haa taatu qubee 28 san bakka buuti. Ilaalla inshaallah barreeffamaan. Kuni wanti tun barreeffama bakka buute barreeffama qubee fedhe haa ta'u. Egaa fataata jennuun sararri dalgeen kun yoo qubee afaan arabaa 28 san gubbaarraan dhufe jechuudha. Qubee 28 san gubbaarraan dhufe jechuudha. Hayyee gubbaan jirti. Wanni kun sarara cuquliisa kanii reemu tana naa qabadhaa jee wajjin wal fakkaatti. Qaraatii keessa waliin dabane amma bar maqumarratti xiqqoo wal dhabee qaraatii keessa waliin dabu. Qaraatii keessatti bar ammaa huni seennaa bar. Ammaa wanqa takka irraa ni jenna abshirumaa hin jirtu rakkoo hin jirtu. Naa hojii jettanii ni jenna. Hayyee fataata jennuun qubee arabaa 28 san mataa gubbaan dhufti. Sarara dalgee xiqqaa kana qubee afaan arabaa 28 san gubbaarraa yoo dhufte fataa jennaan. Yookaan dubbachiiftuu afaan oromoo sagalee aa jettu nu kanniti. Hayyee waan kana agartan. Sararri kun eessaan jira? Gubbaan jira. Tun qubee arabaa 28 yoo bakka buute qubeen arabaa 28 waan fedhaa jira. Fedhu baan fedhu shiin fedhu suwaas fedhu yaa ha fedhaa jiraatu. Asiin jira jennaan. Gubbaarraa yoo wanti tun dhufte sararri dalgeen xiqqaan kun dhufe fataa jennaan sagalee a jettu qubee san booda nu kanniti. Hayyee kan sararri xiqqaan dalgeen hadura laalle hafataa jennuun gubbaarraan jira. Hakisraa jennuun eessa asi gataatu haaluqa. Hayyee wanni kun maal jenne qubee arabaa bakka bu'a jenne. Hayyee eega wanti tun qubee arabaa tafee 28 bakka bu'ee sararri dalgeen duraan as gubbaa jiru eessa dhufe jala dhufe. Qubee afaan arabaa 28 jalaan sararri dalgeen xiqqaan tokko hogguu akkana barreeffame. Kisraa jennaani sagaleen qubee sanitti aantee dhuftu dubbachiiftu i jennaan. Tanaafu hogguu qubee afaan arabaa sararri xiqqaan dalgeen qubee afaan arabaa gubbaarraa yoo dhufe fataa yookaan nasbaa maqaansii akkasii bakka bu'aansii sarara xiqqaa dalgee gubbaarraan qubee gubbaarraan taa'u ta'a. Sagaleen qubee sanitti aantee jirtu qubee dubbachiiftuu afaan oromoo a jennaan. Tattee aantu lammaffaa qubee jalaan dhuftu sarara dalgee qubee jalaan dhufu barreeffama keessatti maqaan isaa kisraadha. Bakka bu'aan isaa kana sarara xiqqaa dalgee qubee jalaan jiru. Sagaleen isiin nu kannitu gabaabdu sagalee i jettu. Tan sadaffaa qubeen dubbachiiftuun arabaa tan sadaffaa dummaa yookaan uruffaata jennuun. Bakka bu'aansii waan harfi arabaa waa'u fakkaatu xiqqoo ogguu taatu eessarra barreeffamti. Qubeen afaan arabaa tan yoo taate gubbaarra barreeffamti. Takka ammaas dachaa bikka isii ilaalla. Fatateenii kisrateenii dummateenii bakka isii ilaalla. Kanaafuu hogguu qubee afaan arabaa gubbaan maraan
haa wanti waa fakkaatu xiqqishoon takka gubbaaraan dhufte abbaan meeqa takka tadachaa bakka fatateenii fi kisrateenii fi dumateenii bakka isaan laalla bikka saniif hin dararina amma dubbachiiftuu arabaa gabaabduu laalu jiraa tan takka sadii jenne ayyee kana bira kun ifa yoo qubee arabaa gubbaarraan dhufte sararri dalgeen xiqqaan qubee afaan arabaa meenaa barreessa maashaallah osoon maashaallah inumaatu yaa Allah waalaikum salaam lulu eegaa meenaa barreessa sararri xiqqaan qubee afaan arabaa gubbaarraan dhufu maal jennaani qubee sagaleen isin nu kannitoo maali dafa sararri xiqqaan kun qubee arabaa ta gubbaarraan jirtu maqaan isaa maali sagaleen inni nu kannu maali kuni qubee afaan arabaa bakka bu'a jenne sararri xiqqaan bakka bu'aa maqaan sii maali jennaani akka jechuutu qabetan himtan sagaleen isin nu kannitoo sagalee gabaabdu tami maashaallah takbiir irraa fanne vidiyoo tana takbiir maashaallah uy bakka alhamdulillahi rabbil alamin isinii gadhu jiru jechuu amma aya maqaan fataa yookaan nasbaa aanu kanniti qabxiin jabduuniin akka isin qabattan fedhu takkitti tana malee waan biraatii miti wanni naa qabattan fataan yeroo hunda fataan takka dalgeen takkichaan kun dubbachiiftuu afaan oromoo gabaabduu nu kannaa dhibbarraa dhibbatti isinii gale maashaallah daranaa rabbi hunda isinii halaafisu fataa sagalee maashaallah allahu akbar mee ilillii fi foolaa kaameeraan tan ilillii teessa yaadeer allahu akbar ilillii teessa yaade haay maashaallah inumaa kisraas naa deebisu jirtan maashaallah takbiir ilillii olara uy amma sagaleedhaan jenna maashaallah ibsitu ano maashaallah yaa Allah takbiir maashaallah oo naa jabaattan hayyee kisraadhaas meetaanoo tajalaan barreessinu maqaan sii maal jennaan tajalaan barreessitunoo maqaan sii maal jennaan maashaallah ilillii soorara deebisaa dafaanaa deebisaa bakka bar har tokko isinirraan dhaqu wili maashaallah ilillii qabdu islaam fatiyaa ayyee binti har tokko isinirraan dhaqu maashaallah wayyaa ilmaan kiyya ayyee ilillii soorara tajalaan jirtu sararri dalgeen xiqqaan jalaan jiru maqaan isaa maali sagaleen isin nu kannitoo maali maashaallah allahu akbar egaa qubee dubbachiiftuun arabaa tan sarara dalgee xiqqaa qubee arabaa jalaan dhuftu maqaan isii maali sagaleen isin nu kannitu maali maashaallah rabbii isiniif haa laaffisu bakka dhibbarraa dhibbatti maashaallah kisraa allahu akbar bikkatiyya dhibbarraa dhibbanni muutan abshir bakka amma dhibbarraa dhibbatti bar inshaallah yoon du'ellee hanqa qabattan kana namani qabsiistan jeetiin yaada maashaallah kisraa'i takbiir maashaallah wa ilmaan kiyya bagaan lakkuu isin dale maashaallah takbiir ilillii ifiif ergadha anis naaf erga babbareedduu ifiif waliif ergaati ani immoo tanuma akkasiin argaanis bakka qalbiin na cabaa yoon bareedduun tan maashaallah itti aansa hayyee itti aansa egaa dubbachiiftuun arabaa tan waa fakkaattu xiqqoon qubee gubbaarraan dhuftu takkittiin tan qubee gama gubbaatiin qubee arabaa gama gubbaatiin barreessinu tan waa fakkaattu xiqqoon tun maqaan sii maali sagaleen isiin nu kannitu maali dafa woy numaatu si yaadu wannin haqaan qaba akkam
Saa hunda yoon isin yaadees haqaan qaba. Maaliif barattoota ilmaan kiyya akkanatti Allahu Akbar. Abshir yoo qoflis qabees qofli maa rakkoon qabu. Ha qofluu fedhees qoflaa rakkoon qabu. Ammoo hogguun ani waan kana godhaa jee waan hin godhaa jee godhaa rakkoon qabu. Abshir. Maashaallah dummaa uu takbiir takbiir maashaallah takbiir maashaallah. Ayyee Allahu Akbar illi ergaa ammaan tana qubee 28 wajjiin qubee 28 qubee arabaa 28 wajjiin dubbachiiftuu fi qubee arabaa 28 waliif fidaati sagalee yookaan sagalee dubbachiiftuu fi dubbifamaa waliin maaqaa waliin marqaa akka qubee afaan oromootii hojii wal fakkisaa laala inshaallah. Ilili dafaa maashaallah. Yaa Rabbi waa hunda kanuma laaffisiif yaa Khaaliqee laaftuu na agarsiifta. Yaa Rabbi tokkichee yaa Khaaliq. Rabbiin hunda kanumatti laaftuu isin agarsiisu. Inshaallah Rabbiin isiniif laaffisaar. Wallahi isin niyyannaan kana daran isin laaffisaa. Waanin ji'ee dubbadhu duran isin keessaa namni ballisee na daran akka ajaa'ibaatti foormulaa biraatti baasuu danda'ulleen isin keessaa akka ba'uun Rabbii kiyyarraa qajeela. Inshaallah abshir hojii jirra. Yoon barattoota akkanaa kana bira du'ellee shakkiin qabu rakkoon qabu seenaan qabu. Dafa ayyee maashaallah eegaa amma kallattiiwwan ilaallu jenneenimi ayyee qubeen afaan arabaa dubbachiiftuun isii tan qubee 28 ala jirtu san sagaleen isiin nuu kennitu fataan aadaa kisraan iidaa dummaan uudhaa dhibbarraa dhibbatti bartanii jirtan maashaallah. Yeroo hunda qubeen arabaa gubbaarraan yoo fataan argamte sagalee dubbachiiftu qubee afaan oromoo aatu wajjin jiraa qalbisanne. Hayyee yeroo hunda qubee arabaa 28 keessaa yoo sararri xiqqaan kisraa jennuun qubee jalaan barreeffamee dhufe sagalee dubbachiiftuu afaan oromoo gabaabduu ii wajji jiraa dhibbarraa dhibba qabanne. Tan sadaffaa yoo dummaan qubee arabaa 28 keessaa dummaan yookaan maraan xiqqaan kun maraan woo fakkaattuun qubee arabaa 28 keessaa takka gubbaarraan dhufte dubbachiiftuu qubee afaan oromoo uutu wajjin jira beeyne jira. Hayyee ammaan tana kallattiidhaan kallattiidhaan gara harfiitti deebina. Egaa gara harfii yogguu deebinu akkana ilaalla. Arra fataa qofa laalla. Arra fataa laalla. Bor yoo dandeenye kisraa fi dummaas bika takka laalla. Arra garuu eega sagalee qubee dubbachiiftuu arabaa sadeen hubanne booda akka kitaabarra jirutti ilaalla. Egaa alif fataa a jennaan yookaan alif nasbaa a jenne dubbisna. Kana dubbachiiftuudhaan jee alif 28 keessaa harfiin sadii dubbachiiftuudhaan jee fataan alif waawii fi yaan dubbachiiftuudhaan jee bakka isaanii ilaalla. Amma alif tun lamaa jira. Waanin isinii himee irra dabruu jira. Amma. Waanin ammaan tana isinii himee irra dabruu jira. Hamzaa qubee 28 keessa ilaalle. Qubee 28 keessa hin jirtu. Ammoo kitaaba alifaa irratti alif baataa gujenne laam miim nuun wow haa lam alif hamzaa jenneeti
laam miim nuun maatu jira wooyitu haa dura jira akka kitaaba aliifarra tartiiba qubeetti lam aliif laam aliif gubbaarraa qabduu fi hamzaa jira jara lameen kananiin baasee bakka isaanii ilaala amma immoo dubbachiiftuun qubee arabaa aliif tajennuun tana qofa tan sagalee mataa isaanii qabdu tana qofa tan sagalee mataa isii qabdu yoo hamzaa qabaatte sagalee mataa isiin qabdu yoo hamzaa gubbaan qabaatte sagalee mataa isiin qabdu bakka ishiin ilaalla amma akkuma mataa keessa qabattaniifiin isiniif himuu barbaade malee bakka isiin ilaalla bal'inaan ilaalla tan sagalee qubee 28 keessaa tan waaw aliifii fi yaan dubbachiiftuudha kan hin jeen aliifiin baanu tana aliif hamzaa yoo hamzaa gubbaa qabaatte dubbachiiftuu miti maaliif akka taate ilaalla yoo kophaasii akkana jiraatte hamzaanis dubbachiiftuun qabu dubbifamaa ta'a inshallah bakka isaa ilaalla amma immoo aliif fataa harfiin arabaa 28 isii tana oguun qubee afaan oromoo sagantaa baruutti sagalee dubbachiiftuu fi sagalee dubbifamaa akkaataatti jennu addaan baasi boodaan sagalee gisee seene boodaan kana ibsa kanna amma immoo aliif fataa jennaan aliif fataan maali tun fataan sagalee maal qabdi jenne jenneen gabaabduu kanaafuu sagalee waan hin kennineef jecha silaa wanti tun jira bira jiraachuu baatte aliif fataa jenneeti lamata dabilii taasan bakka dheeraa laal amma immoo tuni sagalee hin qabdu maal jennee yaamna tana qofa abbaa aliif fataa dubbachiiftu takka qofa abbee sababa fataa tanaani fataan sagalee jettu nu kan itti jenne kanaafuu aliif hamzaa gubbaarraa qabu dubbachiiftuu waan osoo hin ta'in dubbifamaa waan ta'e jecha saayilentii gooneeti fataa qofa keenya aliif fataa ayyee harfiin tun harfii lamaffaati namuu ni erga harfiin tun ni beeyna baa jennaan akka maaliitti akka maqaatti egaa waan takka osoo hin dubbanne kan hin biroon kunneen afaa ejjeetiin haasawa ogguun ejjeen arabaa beeytanii ogguun lafataa irra qubeen 28 arabaa keessaa sadii tokko baasni dhiisnee 25 dubbifamaadha qubee afaan arabaa keessaa qubeen 25 dubbifamaadha waan aliif waawii fi yaan ta'in jari kan dubbifamaadha qubee tana ulaagaan sagalee dubbachiiftuu qubee afaan oromoo jee dubbadde afreen guutamuu qabdi abbaan fedhe sagaleen abbaa fedhe barreeffama keessatti qubeen abbaa fedhe dubbachiiftuu ta'uudhaaf ulaagaa eda darsii yookaan barnoota qubee afaan oromoo irratti ulaagaa afreeniin dubbachiiftuu jedhee baasee isinitti hime san guutachuu qabdi dubbachiiftuun abbaa fedhe tamaaree maarree hayyee egaa aliif sagaleen sii maal kan nuti jenne gaafa bikkatti uumamtu nulle sagalee sii jenne ayinis jenne egaa ni yaadatan kanaafuu wanni goonu ulaagaa afreenni qabdi aliif ogguu jennu ogguu jenne sagalee sii baasnu kokkee gama jalaati hafuurri hin ba'u iliin teenya banaadha ilkeenis banaa taati arrabni bakka jira ta'a dhibbarraa dhibbatti qalbifadhaa jennee san maqaa isa sagalee keessa laallee jira maashaallah ayyee harfiin baa ulaagaa dubbachiiftuun guutu dubbifamaadha kana jechuun baa jennee baasuudhaaf maqaasii baasuudhaaf
jennu malee hogguu dubbisnu kophaasii baa jennee hogguu dubbisnu sagalee miti maqaasiiti. Qubee agartan qubee arabaa tamma agartan tana jechuu tana ta'umaa takka gubbaarraa hin qabne baa jechuun maqaasiiti malee sagaleesiiti miti. Walii gala obboleeyyan kiyya. Baa jechuun maqaasiiti malee sagalee miti. Sagalee baasuudhaaf hidhiin teenya eega wal tuyte osoo hidhii addaan hin banne baasuu hin dandeenyu mee hayyee hidhii teessan osoo addaan hin banne mee baasaa sagalee ukkaamamuu seen. Inshaallah bikka tana bakka sittiin bal'inaan boru sagantaa boruu irratti bal'inaan hima. Ammaaf akkaataa itti jennu qofa jenneeti borumsaa irra gad deddeebineeti qaceeloo laallan ishaanirraa. Egaa akkaataa itti jennu kitaabarra akka jirutti jennaa. Maaliif yeroon daqiiqaa 10 sa'a takkitiitti jafixeetiin jira. Silaa ammaan tana hobaatiyyaan jira malee silaa namni biraa dabarsuu jiraate bakka dhaabi yeetiin qilqilqilqil diimaan garisiisa tirqa diimaa bilidirimti godhee keessaa gabbaasa. Ani immoo hobaatiyyaan jiraati namni na tokko taataru hin jiru jeetiin walii baxiraaneensa. Hayyee haa jennu baafataa baa maal jenne qubee arabaa gubbaarraan fataan eessa ta'etti jenne fataan dubbachiiftuun arabaa fataa yookaan nasbaata jennuun qubee arabaa gubbaarraan teessi jenne sarara xiqqaan bakka bu'aansaa. Sagaleen isin kanitu maal jenne dubbachiiftuu afaan oromoo aada takkaan irra deebi'a. Qubee arabaa gubbaarraan tateessu sararii dalgeen xiqqaan qubee arabaa gubbaarraan taa'u maal jenne fataa yookaan nasbaa bakka bu'aansi kana. Sagaleen isii aanee isaan jirti qubee duubaan taa'u qabdi qubee duraan taa'u qabdu ammaas. Dubbachiiftuun qubee gubbaan taa'u qabdi yoo fataan gubbaan jiraattee qubee afaan oromoo duubaan taa'u qabdi. Hayyee baafataa baa jechuun baan tun tanaa hojii wal madaalti dubbifaman. Fataan tun tanaa hojii wal madaalti. Kanaafuu baafataa baa hogguu jennu arabitti afaan oromootti baa kana barreessina. Baa kana barreessina. Ifaansaa. Hayyee irraan deebi'a. Baa fataa baa jennee dubbisna. Baa fataa baa hogguu akka sagalee akkaataa qubee oromoo sagalee qubee afaan oromootti yoo deebine baa fi awul irratti baa jennee yaamna. Gabaabduudha. Baa fataa baa hin jennu hayyee baa jenneen dheereessinu. Sarara xiqqaa tokko qabdi qubeen biraa tatti dabalamtee hin jirtu sagalee gabaabduu jennee ilaalu jirra. Baa sarara xiqqaa fataa gubbaarra jiru sagalee dubbachiiftuu gabaabduu jenneen tanaafuu baa fataa baa jenna. Baa fataa baa egaa dur takka gisee qaraanu baa fataa baa kaafataa taa saafataa saa ani fataa ani kisraa'ii ani sumaa baadhiiwu akkasii qaraa turre hin dheerattu. Fataan qubee arabaa 28 keessaa dubbifamaa takka gubbaan fataan takka yoo jiraatte dubbachiiftuu gabaabduu nuu kanniti. Kanaafuu baafataa baa jenna malee baafataa baa hin jenninu. Wanni naa hubachuu qabdan ammaas. Hayyee qalbiin xiyyeeffannaatti naa kannaa. Baafataa baa qubee afaan oromoo baa hayyee baafataa baa hayyee ifa umureyyaan hin jabeessuu fi laaffisuu fi maarree hin jiru. Gabaabduu jenne dheertuu fi gabaabduu waliin madaalu jira. Sagalee dheertuu fi sagalee gabaabduu jechuun jira. Egaa sagaleen dheertuun akkamitti dheeratti sagalee gabaabduun akkamitti gabaabatti qubee afaan oromoo irratti eegalleeti boru inshaallah sadarkaa isitti ilaallee arabiidhaanis wal cinaa qabaa deemu jira. Hayyee hin jabaattu hin laaffattu maarree hin jenne amma jabduu fi laaftuun seen
gabaabduu fi dheertuu jenna qubee dubbachiiftuu wanni barbaadu jiru amma waan tana dubbachiiftuu aa qabdii sagaleen oguu baasnu gabaabduu baasnu akkana ta'uu qabaa akka waniin afaan oromoo fideef afaan isin beeytaniin akkana ta'uu qabaa ba jenna malee baa hin jennu akka hoolaatti ba hin jennu ba tagizee ijoolleetti xiqqoon waa taate si duraa boochi haati oguu boochi sosobuudhaaf tuuji ba jettuun san sagalee san baasuu qabna malee akka hoolaatti hajoo san baasuu qabna ayyee baafataa ba akka qubee afaan oromooti ba ifa ayyee egaa yoo akkana dheereessuu barre bismillah akkan taaneef haya tattiyaantu amma fataan qubee arabaa gubbaarraan jirti qubee arabaa gubbaarraan taluuftu fataa jenneen sagaleen isin nuqannitu aa jenneen qubee akka qubee afaan oromoo gama duubaatiin barreessamti wani madaalu jiru gubbaan jir amma wani madaalu jiru fataata jennuun dubbachiiftuu akka qubee afaan oromoo aa nuqanniti bikka hundattu yoo qubee arabaa gubbaarraan fataan dhufte qubee gama duubaatiin oguu afaan oromoo barreessinu aan duubaan jirti dhibbaraa dhibbattan hubachuu qabna hayyee sagalee gabaabduu jenna dubbachiiftuu arabaa gabaabduu jenna a jennaan a qubeen fitaa jirtu baafataa ba tatti aantu sagaleen jennaan mawlii haya qubeen tun maali taafataa sagalee tanuu nuqanniti nasbaa gabaabduudha ayyee harfiitti aantu taa boodaan tajirtu saa wilii akkaataa uumama sagalee isiiti wajjin jechaa deemna saafataa saa yotan hin qeebalu ayyee saafataa sa harfiin tun eessara uumamti fiixaa arabaa keenyaatii fi ilkee teenya fuula duraatiin walii qabnee gallakkisnee uumna jenna sagalee isii saafataa ayyee jiinfataa jaan jee malee jaan jeena lakkoofsa afaan oromoo jaa jettutti hin jiru jiinfataa jeetiin qabee nam tokko gisee jiru akka jiinfataa lakkoofsa abbaa jaa wal jireenya akka hin jenne jechuu kiyya ayyee jiinfataa jau jirtanii biratti naa hojji jaa akka jettanii barbaada if biratti sagalee teessaniin jiinfataa ayyee حفتح خافتح وبيدجا بفما أفان أرمويه خلين دبيس بريس هاي خافتح
دا دا ذا الفتى ذا 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 رافتا را رافتا را رافتا را 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 أي حرفين را حرفين را يرو تكا إيجا غريغريتي قودال لا بودال إن شاء الله رافتا را رافتا را رافتا را 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 زيفتا ز زيفتا ز زيفتا ز زيفتا ز ز ز ز ز زي ز سينفتا سا سينفتا سا سينفتا سا 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 شينفتا شا شينفتا شا شينفتا شا 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 شاشا جامين كسو شاشا مقالاشا بوتو دي قاوم مانتنا ده بي قاوم مه بوتو دي هاي بوي راتم بتاني دا اي وين رارم تقاما كميتين قبا يا ربي دي يا كمين تا اي ساشني في چناب ديم شا شاشا شاشا مقالاشا خوتو اسمي شاجين اي ما شاء الله يدو قلتوما إيجا ما شاء الله عرف شين ردابنا وي جالتي تيسني لا إراتا أقبونا مبلشتي قرتني وي إيسوماين إسني وجي والبرنج آي إسني بلا فسار ما جت زكريا زكريا مال بافدا يتهدي أبو لسعي مي درا جروبي وري فيتنس جروبي اتيان إن شاء الله خبات يواني مرتسين جرو كوريوجي والمريدي أما دورة ترى فربنيتي دامسيني جروبي واسابي غنا فو برغا إسني مغالا ناويسي مغالا أشياء قولي جرا برشا أشياء أمي ورمانو نواقايو إن شاء الله أيه إسني فقالو جرامي أكاتا نما إسني برسو جرو قولي إسني قالو جرا أني قا إسني مرتيسا غري أكاميتي
Kan sagantaan dhibbarraa dhibbatti Facebook irratti barsiisa. Yoo dandeeyamee achirratti kan wanta ta'u taate wal mari'adhaatii isin garee uumaa waan barbaachisaa ta'e achi keessa yaamuu dandeessan. Ayyee telegiraamaanis yoo gareen jiraattu taate irra wal mari'attanii beeyta barsiisaan tokko ayyee maashaallah rabbii walumaan nurraa jaalatu. Abshir walumaan nu ana ku jannatul firdaus sanbar inshallah wajjumaan achi keessa teenye way aba way Ismail Ali Shogur ay akkanati barjaan tokko maalin balleesse warra jeekati warra maama bargaafas qajeelu nu qaraayiste akkasi duraaniin bar inshallah warra achi keessatti akkasi wajju booru rabbi nu aqul walumaanu ani beeyta garee tana fudhatama na biratti hin qabdu خانات الربريدة إن شاء الله شاشة مني قال تكون لك شاشة مني مكمانين بيها قفان قرب يتنادو فوديمون الدسابة قال لك بودا نما وجيون أشوى البري إن شاء الله وعليكم السلام ففي أمر افتا jechuun beeyta namni kun yoo kana hojii safaate malee yoo kana jechuun gaafaan dura sagantaa eegaloon turis ogun gaafaan reediyoo xiyya kaaniin fiiti yaaf uumee haramaa keessaa dabarsu jira jechuun nam sadiin eegallee FM juus kajaamu FM juus kolkole goos leeyilii qababsu bantu caqassi dabru ciis kan magaalaa haramaa keessaa dabu sagantaan teenya taarraa jalqabdee jirti qopheessaa fi dhiyeessaan sagantaa tanaa ana Ismail Ali Shogur teknishaanni sini alii wajjin ta'uudhaan sagantaa teenya tan guyyaa sa'a 8 irraa ilaa halkan sa'a 6 qilleensarraan isinii wajjii turtu taarraa jalqabnee jirra. Yaaduu qabaattan bilbila keenya hankana egaa qilleensarraan gara keessan dhufnee ulaa isinii dhodhoynee jirra. Ulaa teessan nurraa banaatii nu qeebala. FM juus kolkole goos leeyilii qababs wantu caqassi dabrucis han magaalaa haramaa keessaa dabru jira. Agguu eegallu. Sagantaa sanirratti akkanumatti uummata hojii taphadhaa maal jaa akkasin malee namni aniif itti yaabuun gammadu nama hojii akka wantaati namni tokko hogguu sagantaa dabarsu hogguu nama barsiisu akkana godhaa maarree ta'a akkana ta'inaa maarree namootaan tokko booda ogguu nama garaa yoo kaste rakkisa namichuma kanaa hojii biteeti dhabamarraa galta. Egaa kanaafuu namni tokko yoo ogguu nama barsiise tokko jidduutti dadhabbii namarraa hanfachaa beekte enerjaayizer jaanii. Kanaafuu uumamaan rabbii naa kannee uumaa ogguu barattoonni kiyya baratu yoon itti boorsee qaraayise malee akka kaanitti. Mee anummaanuu tuubboon fakkaadhu buuchuma afaan buuchuma naan jedhani namni silaan irraa qara'u yoon akkasitti akkasta maarri jee oo kana buuchuma naan jaa maaliif ogguun dhufe hay buuchuma maaliif akkas hin taane nama kana boorsitee si yaada wal yaadan namni san inshaalla anumaatu ofla keessaniif gizeen akka osoo tiyaanneen akkanitti dubbadhee koofaltanii taphatanii gammadanii isi yaaduun eegalee wallahi kanumaan ciisu jiru faara gaaf meeqaan boo halkan faa keessa seeniin eegaan banee boodaan sa'a gullaala kunoo sa'a biraati aboo manni kun jaalala ajaa'ibaa na qabsiise akkamii irraa taa jeeti way maalumaafiin isaanii hojii ol baraan jiru jiraa'u ayiboo akkam nama gootan isin bakka saadi bara sagantaati yafi dheemi amma isiniin adda ba'uu fedhu jibbeetiin bara isin adda ba'uun fedhu tanaafin taa'e akkana si hojii haasawa way sila akkanatti hojii haasawaa bullee dasna jaa abshir inshallah ammi walumaanuu rabbiin waaqaan nu fayyaada warra hojii tura rabbiin waa godhu warra waan dubbatuu fi waan dhagayuu qilleensa irratti gadhiisoo osoo hin ta'in qoma irratti rabbiin buusee fi
برنوتا براتوس أنا خدوبتوس صوابتنا خطبي إخلاص قيسنا خاي سنيس خندقي فتو لافتو تسني قلتي يرو تيسنتن أسرى قبدن سن يرو كساسون تي يرو بواك أبيسا تن صواباتي في توان برتن قلبتي إسني قبدو ربي نسني أقودو إن شاء الله هدو نسن جالد عثمان سني يموت عثمان سني وجاسو جروتي نسيادو جر وي شراخيا إن شاء الله نجي أنا بجرنا عثمان يرات لا خني سلا بتدون يا تخي سمي يا دوما كيسن كنا ولا لا خني سلا يرات كيسن بتدي كوبي فتدي قالون سكنتا عبد الرحيم كذي دبرسي أبو سمية أنا كذا دبرسي بودا ديمه سلا بتدون كوامي دفعت ماني سني وجيها سوجيتين ديكا صدوم تروح سينه إيران فدي سلا ساعة كتنا بدرو يقلتي يرو كمان تنافيني الدبانا كمان تنا بوتتين جرا ما يرات يسني دا ما أسمان ناول درب ما يرات كيسن فوت متنا يادار فوت مسينا سينا ولا تنكرا لالي إن شاء الله ربي قلبي تسني أقل شو سكنتا بروتي ولدي بنا برو سكنتا لما قبنا يرو مخريبا بيشادو كلا كوفس بيتينيا قلقلا أكل كوفس بيتينيا قلقلا ساعة تكافي شنارا إلى أنك ساعة تكافي ربورا عفوا أكا ساعتي لكوفس بيتينيا تي ساعة تكا ربورا إلى أنك ساعة لما ربوتي كوبيا أفان ورمو كون إتو كوبا سغالي سينان ساعة برو إن شاء الله هدو أمبر باي ساعة سلقول عليه كوبي عربات أنا دبرة دبتي سين غرغرتي جيتي جات كوبي نفان ورمو نبي نمني وندني بيخا ونيني سينلام كوبي برسيسوتون بروفيسور أفان أوروموتين أي بيفهم خفّد فيدا بروفيسور أفان أوروموتين أي بيفهم خفّد فيدا كوبي تنا قدوتي تاني سيران بريسومالي كوبي هاللو يخاو مقاسي برسو بنتهم سيرا كوبي أفان أوروموتين برسو جرا خاناتو بروفيسور إتي أي بيفهمتين جرا نيم بيخجو فيدا سيرا أني برسو خنا راولا بنتو وان هم بيني برسنتي إبرة سجلتي مشاني أولارك وان هم بين أبان في الخفان أوروموتين بيخجو كوبي أفان أوروموت إبرة ربتين بيخجو وان هم بين سيرا برسو جرا مالي كوبي برسو تنجو أكاتا دبيما مارم سيرا كوبين أفان أورومو إتبرة فهمتو تدبي فهمتو أكاتا تخامدو قبدو سيرا برسو جرا خنافو نمني سيرا خنا يقاو كوبيتنا نيوبتا يقاو نبي خجيه أدو دكتور عبد الصمد ما مقف نمني سيرا كوبي خني نمان كاي خنا خني برسو جرو خنا نبي خجيه دبرة ربتي تيامنو دكتور عبد الصمد ما مقف سنيالا أبان في خنا بروفيسور تي بيفهمتين جرا كوبي أفان أورومو تنجو يقاو كوبي أفان أورومو تي بيفهم بروفيسور ما كبجو فيدا أسكيسا واري نيمبين سجلت ميشان هاري أركاس كيسا خنافو وريكو بيفان أوروموني بينا مال جو أكا نما برشو دي منجيني أكا تاي في سادي فيس براتون هوا أكا تاي في بريفمني خطابان كاي خطابا خنا وانين اتلافي كوبي أفان أورومو تيفي كوبي أفان عرباتين واي كوبي خنا أمت شانين كورده يقاو كوبي واي كوبي تنا سببان كوبي أفان عربا يقلتين كوبي أفان أورومو أكا تساتي نمني توكو إذا كوبي أفان أورومو برا خلا سجل تميرتين برالي أني مو أكلا كوسو بيتينيا سندورا أمتا شاني أمتا جانجر أكا موتمان درقي فجأت يجون غافسانين نقرايسا مالي كوبي نقرايسا مالي كوبي كمان تن خطتي قراتني مال نمني ندو قراو نقرايسا مالي سيرامت سيرا بام فيديو سيرا خنان قابين بين رديبتي سينم سيرا كوبي خنين مان تنان كاي برسيسوف ديمو كنا يو دكتور عبد الصمد مامتاتي قوفا مالي أبان فيدي اتحاجم مالي راولا بامت أكاسي دبرا دبتي نمني كوبي أفان أورمو سيرا ساتين برد جو سغنتان توربانيتي ويسدي جرا سلاسة جمتا في ألدا تيفنا تقول خيسافو نمني كوبي سيرا كوبي أفان عربا يقاو واي حروفاتي في أكاتا تجويداتي في خنام بردها نمي جتن كوبي نفان أورمو تونس إبرا دبتي سيفايد جيتي جاتا مالف سغلين كمي أكان جيتش كمي أكان غنا عربي توان سينو يجا أفان أورمو تين بريفمتي والمدالة ديمتا بزي فيتتي كتابة
واني أما سنبري سوخنا نمني توكو توكو يوكو بيفان ورموتين سرتي وردوفي كتابة بريسوني دندها واني أما بري سوخنا أفان قبي أفان أربا حروفا في قرآن خدين جوخنا أفان ورمو بريسو دندها أكسمتي وان بربادي وندا جتشون خن كتابة أفان ورمو بريسو ني بربادي ومارا كوكب قبين أما سنكرا يستعربيتي في تورموتنا والشينان كيساني بريستاني كتابة باسوني دندسن جتشو برباديتي خنافو أنا نيكابا باسيتين جرا قبي عربيتي فيس قبي أفان ورموتي أكام مان تن أجر تنكان كروتي كتابة خايتين جرا متن سوافي إن شاء الله غافان بورجي باس غافا ربي مالغنا كني بورجي باسه كتابة متنسي أمتا الدنيا رجلون دافي فشاسيتي جادا أكاسي توروفات ناس تي قبي أفان ورموتي شوفاو إيجا سانتي يقطع جرتي نجين نافجرادا ربي بيجي سنين جالدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجيا نابولا خن اسمبرا الكني خن اسمبرا بويا نجيا ناولا خن اسمبرا ليلي ريبا غاري والسلام عليكم ورحمة الله